Kush Media Network. Daba wanta na gaffageenyaan halaallu gaffageenyaan itti haayaannu afaanin qabsaa'uun nurraa hafuu qabdi. Afaanin qabsaa'uun ilmaan Oromootirraa never hafuu qabdi. Qabsoon uummata Oromoo qabsoo hojii jijjiiramtu ta'uu qabdi. Qabsoon Oromoodhaa qabsoo meediyaa qofa ta'uu hin qabdu. Qabsoon Oromoo meediyaa adda addaa TV adda addaa kan naannoo garagaraa fi biyya garagaraatiin sagalee qofaan dhumachuun man qabdu qabsoon Oromoodha. Laal qeerroo Oromoof dhageessaami. Qarree Oromoof dhageessaami. Yaa abbaa qeerroo fi qarree dalanii dhageessaami. Yaa haadha gootaa ni dhageessaami. Ilma kee qopheessi. Ilma kee qopheessi haadha gootaa, abbaa gootaa ilma kee qopheessi. Sangaa kee gurguri akka qabsoon itti fiinxa baatu ni beektaa ilma keetiif qopheessi. Dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo isinii maati. Kaayyoon Abiyyi Ahmad adda bilisummaa Oromoo balleesseetiin, adda bilisummaa Oromoo hamilee cabseetiin ummata Oromootirraa buruja fuudhaa jechuu isaati. Dhaggeeffadhaa wayin isinii maati. Nuti namni qabsoo ilmaan Oromootii fi Oromiyaadhaaf takka jee qabsoo eegalee adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n. Akkasii miti. Nuti namni lubbuu teenya caalaa jaalannu dhaabata bilisummaa Oromoo kan ja'amu kana kan Oromiyaadhaaf jechaa fi ilmaan Oromootii jechaa bu'aa bu'ii meeqa keessa dabree ilaa hanga arraa qabsoota narraa achi ka'uu dadhabee gaafiin ilmaan Oromoo hin deebine akkamittiin booda deebi'eera fajee halkanii guyyaa dhaabbachuu jiru adda bilisummaa Oromooti. Feetanis jibba, feetanis jaaladha, feetanis dhaggeeffadha, feetanis gurra qabadha. Olola diinaatiif bakka hin qabnu. Ololli diinaa ABO'n qabsooytee takkaa yoom galma geesse kan jedhu kana jecha diinni nuun jechuu jiru. Jecha nafxanyaan uummata keenyaan maqaa balleessu jirtu. Jecha nafxanyaan qabsaa'ota keenyaan maqaa balleessu jirtu. Addi bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromootiif hin qabsooyne waggaa 50 guutuu taa'u jirti. Ilaala maaliif bilisummaa hin fidin jechi juusan jecha kijibaati. Silaa addi bilisummaa Oromoo jiraachuu baatte Oromoon mataa ol qabatee sin dubbatu. Oromoos jechuu hin dandayu, Oromiyaas jechuu hin danda'u, afaan Oromootiinis waa barreessee waa dubbisuu hin danda'u. Oromoo walli isin beekuu qabdan. Addi bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee teessan ta'uu beeka. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba Oromoo kadhugaa san ta'uu beeka. Adda bilisummaa Oromootiif dhaabbadhaa cinaa dhaabbadhaa dubbadha. Falmaaf ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa. Wanni adda bilisummaa Oromootiin dhufe waan lubbuu teenya takkitti tanaan dhufe tana qabadhaas quba qabaadhaas. Arra ilmaan Oromoo ka akkana boonee qubee fadhe waan fadheen itti barreeffachuu jirru ka Oromiyaa inni biyya teenyaan dhaadachuu jirru kan nuti Oromoodha sabni keenya jennee Oromummaa teenyaan dhaadachuu jirru namni rakkoo meeqa itti arkee maqaa kana nu ol baasee adda bilisummaa Oromooti. Ilmaan Oromoo dhageessanii jirtaniimi tana namuuni beektaniimi addi bilisummaa Oromoo humaa hin qabsoofne jetteeti. Dhaggeeffadhaa wayyaanee fi OBDO'n olola adda addaa uummata keenya keessa guurtee adda bilisummaa Oromoo dhabamsiistee qabsoo addi bilisummaa Oromoo goote ifi abbaa irratti ta'uu barbaaddi. Qoottu ni nyaattaa biyya amma summii nyaatta. Qoottu ni nyaattaa biyya amma summii nyaatta. Qoottu ati arra aangoo irra turta. Aangoo teetii jettee arra jaalawwan qabsaa'ota Oromoodha kan waggaa meeqa qabsoo ilmaan Oromooti irratti dhamehee qabsoo Oromootiif biyyaa bee biyyaan baaqessa waggaa meeqa taa'ee silaa arra gaafa qeerroon Oromoo ol kaatee akkasi falmattu san karaa qabachuu jirti. ABO'n silaa fagoodha biyya caccabsitee biyya Oromiyaa jedhamtana nu harka deebistee jechuudha. Isin deemtanii Eltiraa dhayxanii ABO'n sossobdanii galchitanii yeroo takka summii nyaachistanii yeroo takka hiitanii yeroo takka manatti itti seentanii halkan akka nama diinatti seenuutti diinatti itti seentanii hooggantoota ABO'dha. Halkan akka nama
gaara bosona seenee nama cabsu mana seentanii ummata rifachistanii halkan akka waan isaan waahatanii akka waan isaan meeshaa lolaa mana keessaa qabanii akka waan isaan biyya jeequ jiranii akka waan isaan Itoophiyaa rakkoo fidu jiraniitti boru jarraa fuutanii manguddoo ta'e waggaa meeqa qabsoo Oromoo irra turte mana hidhaa geessanii akka nama loowwaniitti akka Mustafaa Harawweetiif akka Eebbisaa Addunyaa faan itti du'eessan akkas godhuu malee humaa isiniinaaf ne bar yeroo isaan dubbatan ummata garaachaa lafarra cibsanii harka garda duubatti hidhanii mana hidhaa geessan maali badiin isaanii maal balleessan namni tokko yoo balleesse toonnaa seeraa jala ooluu qaba toonnaa seeraa jala kabajaan ooluu qaba malee badii takka malee halkan manatti nama seentanii akka nama diina qabuutti ummata qabdanii mana hidhaa guurtanii خسلا إجا خسلا جبا خسلا أمة خناني ديما بيتنا بوآ قبا اتئامنتن فوتني دابم سيستني جاتشو جالب دسا بكا خيسانينو أسباسا ورّي خالي جالنا دي غمدا نياتيس أبيديو دا warri khalee jaalladii gammadaa nyaatee qabrii isaa bakka jirtu nu wallaachisee itti aduu warraa uummanni Oromoo nadhii gammadaadhaa du'a sheenaa hin qabne du'a sheenaa qabdan sheenaa namarraan dhumne uummata Oromootitti kan godhe obbiidiyoodhaatu nyaati. Arrallee bifuma saniini jaalabdisaa dhabamsiistanii jirtan. yoo nagee qabaatanii nagee feetanii biitii Oromiyaa yookaan biitii Itoophiyaa jaamtu sonaa nagee harkattuu feetan gadhiisa bakka keessanii asbaasa ummata Oromootiin wal garsiisa yoo badii uummanni beekna irratti agartan seeraaf dhiyeessa akka uummanninis beekutti obiidii maal taatan bilsiqinna Abiyyi Ahmad Abiyyi Ahmad ati ilma abbaa gane haadha malee sibiraa kamal galchuufaan qabsoo ummata Oromooti sibiraa baana deroo dhaggeeffadhu namni qabsoo ummata Oromooti jee waraana wayyaanee keessa sidiisee sibiraa deeme ati wayyaanee jalatti ilkee baastee ilkee cabsattee aawoo baastee aawoo fixattee rifeensa gurraacha fixattee rifeensa adii baastee osoo dhiiga namaa dhimtu osoo dhiiga namaa dhuyduu osoo foon namaa nyaattu osoo foon Oromoo nyaattu osoo lafa Oromiyaa jettu gurgurattu ati wayyaanee jalatti rifeensa lamadaa baasu jirtaa jechuudha. Namni qaan sibiraa deemee qabsoo Oromootti ida'amee saba isaatiif har'a waan gaarii adii akka kamaal galchuufaa maqaala kaayee sinfitu hedduudha namoonni sibiraa deeme ati hangaraan kan kee ilaa hangarraa qochumaan kan kee guutamuuti dee ilmaan Oromoo irratti cubbuu dalaguu malee ilmaan Oromoo nyaachuu malee biyya Oromiyaa jaamtu saamuu malee ati Itoophiyaadhaatti gurgurachuu malee lafa Oromiyaa jaamtu takkaan saba isaatiif hin yaadin Abiyyi Ahmad daara ta'uudhaan guutuudhaa dhaggeeffatu qochumaan isaan guutamne siin baanaani baktii akka namaatti yaanne hayyoota keenya irraa gabbuy abbaan qabsoodha adda bilisummaa Oromooti jibbitus jaalattus abbaan maddi qabsoodha adda bilisummaa Oromooti jibbitus jaalattus dhaabni kun hundi adda bilisummaa Oromoo booda dhufe fadhu kan maqaa sirrii qaba kan fadhu kan maqaa dogongoraa qaba dhaabni kun guutuun adda bilisummaa Oromoo booda dhufe gurra keetis calaw qabsoon arra deemu jirtu tuni abbaa qabdi gurra keetis calaw maddi qabsoo tana adda bilisummaa Oromooti gurra kan keetis calaw Abiyyi Ahmad dhaggeeffadhu mootummaa bilsiqinnaadhaa mootummaa wayyaaneedhaa mootummaa nafxanyaadhaa siin baana addi bilisummaa Oromoo ummata Oromoo bira kabajaas qabdi darajaas qabdi bakka guddaas qabdi qabsaa'ota keenyaas arra ati adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu hin dandeessu dhaggeeffadhu ani wayin si hima hin dandeessu ati adda bilisummaa Oromoo rasaasaan sodaachiseetiin ummata biyya gale kana akka isaan hirmaannaa tanarraa boodatti hafan godheetiin yookaan kaanis mana hidhaatti galchee mana hidhaatti hidheetiin mircaa kanarraa hambisee ani aangoo tana fudhadhee aangoo tanarratti hafa waan jettuus keessa jiraa miti Abiyyi Ahmad
dhaggeeffadhu ilmaan oromoo waan irra jiran siimu yoo ati warra biyya galee harkasi kannate burjaajeessitee karaa kar tokko dhorkite arra mootummaan teeti mootummaan si harka jirti yoo ati ummata kana ajjechaa fi hidhaadhaan dararte dhaggeeffadhu addi bilisummaa oromoo inuma lafarraa hin dhabamtu beekadhu mayraa jirti daraaraa jirti biqilaa jirti guddachaa jirti heddummaachaa jirti addi bilisummaa oromoodhaa warra afran shanan torban harkasi kannee biyya keessa jiru sana osoo hin taane Nasraa Gursum abaawoodha Nasraa Gursum oromoodha atiis oromoodha kunis oromoodha kunis abaawoodha kunis abaawoodha ilmaan oromoo guutuun Kuush Media Network.